Manguddoon teenya wal mariirra turte. Manguddoon sun wal mari'achuun dura kan poostara san kufaatii Abiyyiin booda je'ee dalage bulloo nama jedhamu kana. Suuraa isaa keessaa dhiiseeti attenshina nama harkisuudhaaf akka namni inni eessa jira ji'uuf keessaa hambifatee jechuun suuraa jalqaba dura. Hogguuta akkanii godha waraana isatti kannaa barra tiiticha isatti kannaa gariiba isatti. Amma karaa gartee faannootii fi karaa Tigraayin karaan harkaa cufamee jechuudha. Ammas uummanni Oromootti kanaan gara kanaan dhufe hayyootaan hayyoota san hunda sobee jira. Kan kana hunda kana duraa waliin galin biyyatti galanii amma waan walii galan hin qaban. Kana hunda walii qabeeti hayyoota qulqulluu dhiigarraa ta'an hayyoota sanii hojii taa'uun qulqulluu bulloon gootu. Laal nama bulloo jedhamu kana hayyoota sanii wajjin taa'uun qulqulluu isan gootu dhiiga Oromoorraa. Akkuma obbo Baqqalaa Garbaa jaa warri dhiiga Oromoo dhangalaasa dhiifama uummata gaafachuu qabaa jedhanii bara. Hayyootan sun hundi Profeesar Mahamad Hassan hundi warra inni sobe kana dura. Kabajamoo Bayaan Asoobaa hundi warra inni sobe. Aksanuu akka isaan irratti boosa ta'ee nama guddaa ta'e tokkotti wanni irra jirtan waan guddaadha ja'anii bara. Keessa taa'ee. Hayyootan sun Profeesaroota obboleessa kiyya. Profeesar Mahamad Yuunivarsiitii barsiisaa guddaadha. Profeesar Mahamad Addee. Obbo Bayaan Asoobaa guddaadha. Profeesar guddaadha. Barsiisaa guddaadha. Waan Jawaarii waliin malaatiimi. Waan inni hoogganaatiimi. Qabsaa'ota gurguddaadha. Qabsaa'ota safaataan seen obbo Bayaan Asoobaa fa'aa. Beektota akkanaan seen beektota seeraati. Kana wajjin tokkoof godheeti keessa naataa barji'ee tanaan Oromoo sobdaka tanaan Oromoo sobuu deemtammaas abadan beektota gurguddaadhaan ati wallaalaan beektota qulqulluudhaan ati harka xurii harka dhiigaa Oromoon sobduu quba qabaadha namtittiin nana daareekshina jijjiirachuu dhiisi. Hantuunni tokko goda kana hoggaa baasan goda kana seena. Hoggaan goda kana si baase goda kana seenta. Abadan ni jalaan baatu hoo. Abaajal yoo rasuula qofa jalaa bahe ni jalaa baataa hoo. Yaa abaajal zabana kana abbaa wallaalaadha. Abadan. Beektota keessatti. Lamma dammaa as keessatti beektota fiddee obbo Baqqalaa Garbaa jechuun guddaadha. Akkatti taphatte ni beekta. Saree goote obbo Baqqalaa Garbaa. Profeesar Iskeel Profeesar guddaadha. Profeesar Sabaataati miti. Kana waliin qabatteete kan amma kana gamma kanaatti tu gamma kan yuuka jira kan achi kanaata jira kan maal jira kana hunda waliin yaammatteeti ammas dhuftee akka haaraatti of gaaromsite mataa nama coruu deemta. Inta'u siif hin fudhatan hayyoonni sun hin jiru. Maal jira? Maal jira? Eessa jirtoo? If qulqulleessite gaaromsanii hojii ta'e maqaa gaariin si faayanii. Baqqalaa Garbaa qulqulluu dhiigarraa. Profeesar Mahamad Hassan Addee qulqulluu dhiigarraa. Hattummaarraa. Qabeenya Oromoo saamuurraa. Ilmaan Oromoo ficcisiisuurraa. Obbo Bayaan Asoobaa qulqulluu dhiiga ilmaan Oromoo balleessuurraa. Kanneen keessa dhokattakaa. Kanaaf akka jalqabdetti
mataa keetiif raawwataan siin jedhe. Hayyoottan qulqulluu hin booreessin jidduutti deemte. Jettaa bar jidduu seente. Ana jawaarii bar. Suuraa ta'e keessa dhiiftee bar. Yaa bullicha. Akkana hin jettaa bar boo. Oromoo maayik barsiisu laa. Siqqufeetiin jira Johar. Shit. Kwa si godhe qofati. Direction jijjiirataa. Kaleessa. Sittiin qoblaa qottu. Kama humni man. Kaateeti bara. Hoggu takka ifumaa kaateeti. Suuraa san ifii keessa ifan biftee akka jawaarmee siin jaan attenshina barbaaddaa miti. Nama sobdaa baratilleen nama shawwaduu feetaa bara. Eegasii mas keessa si deebisan. Nin jireeddaar. Akkanatti baqqala garbaa bira teessi. Waan gooteen beektu. Profeesar Maamma Qulqulluu guddaa bira teessi kaneette. Kaneette teessi birbulloon. Ati haacaaluu nyaattee bara. Ati haacaaluu nyaattee. Kaneette teessa uummata qulqulluu bira harka dhiigaatiin. Qeyroo kuma meeqa nyaatte ati? Maallaqa miliyoona meeqa nyaatte ati? Oromoo kennite ati? Arra akka haareettas deebitee dubbattaa namtitti. Deemtee raftamoo raftuudhaa bar calliftee hayyootaaf gadhiiftee karaa. Dhaggeeffadhu abiyyoo kuffifates Oromoo kuffisa malee ati hin kuffiftu. Kijibaadhaati waa tokko harkaan qabdu. Ni kijibda maallaqa barbaada deemtaa. Tooftaatti maallaqaan guurrattu. Ati kajawaar jaamtu kun. Ni kijibda. Hinaaffaa. Atilleen gariibni keetilleen hafuuftuudha waliin. Kuftuu eega kuftee booda hayyoota qulqulluuniif kaasuu barbaadda. Kijibaa. Gaafa ati Oromoo gurgurtu achi kennitu hayyoota kana dhiiftee hin deemne bira. Darbitee bira hin deemne ati. Eenyu yaadattee beeyta ati? Hanga Profeesar Mahamad Hassan miidiyaa gubbaa dubbatanii falmatan. Ati maal godhaa turte ati? Kijiba. Hayyootaan Oromoo qulqulluudhaati harka kee dhiiga. Johar namtichi jaamtu kun. Kuftee jirta hayyootaan sana hojii tasa. Kuftee jirta. Hin jirtu keessa. Kijibaadhaati. Kijibaa harka dhiigaati. Ibiddatti namni qabsiiftu tokkolleen hin jiruun siin jee namni siyaasaa si dhaga'u hin jiru. Namni galaanni fuudhee oomicha qaqqabatamii hogguutu akkasiichi fiida. Faannoo fa'aa bira dheeta achitti hoggaachiisi kan ammasas fiida. Ija. Profeesar Mahamad Hassan bira teessaa bara Profeesara guddaa yuunivarsiitii Ameerikaa barsiisu my friend. Profeesar Mahamad Hassan addiiti bara. My friend. Si galee? Profeesarri bareedaan sun Profeesar Mahamad Hassan addee jedhanii. Guddaadha. Guddaan ammaa si gubbaa taa'u sun baay'ee na soobaati. Atuu ni beektaa. Sadarkaa isaa. Warra harka dhiigaatii miti. Warra Oromoof caccabee dhume. My friend. Durri jedha miti. Qabsaa'ota dhugaati. My friend. Warra qabeenya isaaniitiin Oromoof qabsaa'an obboleessa kiyya.
warra qabeenya Oromoo coranii miti warra dhiigalmaan Oromoo dhangalaasanii baqatanii isaan. My friend. Baqqala Garbaa umrii isaa guutuu qabsa godhe. Profeesara guddaa barsiisaa yuunivarsiitiiti. Hayi. Si wajjin tokko miti my friend. Kana jidduun taa'inati qulqulluudhaan miti barachuudha qabda ililli si barsiisuu qaba. Halaas. Ililli si barsiisuu qaba ililli teenya si barsiisuu qaba. Barachuu qabda. Altabaarkim ነው. እምበይቱ ቀብሰው ማጭበርበር እንትን ነበርዋል። ማጭበርበር አንበሳ ነክ ማፍሬ ሲያርካ ኩፍቴን ቀብዱ ማይናስር ባሊዛ አገረ የልቴ ፕሮፌሰር ማመጣ ዲፍረቴ ሲብር ብሎል እንዲበር አረዛሬ ተሳክቷል የቲበርና አክይሳን ሰንረት ያላፊታቴ ዱበት ይበር akkuma Baqqala Garbaa faayisiin hooggantutti baana soba bira kaneette deesii bara bobayaan bira abbootii tiyya bira kaneette wallaahi sadarkaa kamtu sii kenne isaanii hojjetaa'u baana sobaatii fi piroofeetii ቴሌቪዥን ጉባት ፓርላማ ላይ የተቀመጥሽ መሰለሽ እንዴ? ሰኑ ጀከ ተኮም ቢየወጭ ሲሴ ያዲወር ገሪብኒቱን ቢየ ተኮም ጆሃር ቢየወጭ ሲሴ ኦሶ ጉርጉዳን ስንተታው ማል ቢየ ተኮም ወጭ ሲሰው ማል ቢየ ተኮም ጀቸ ተኮም ቢየወጭ ሲሰው ከበለ ተኮን አከነት ረራሰኒ ፉደን ፌደራል ተኮር ካምባሁ አከነት ረራሴ ሐላላ ታአኒ ጓይ ጎቱማ ሰውን ነመንዲ ቡበር Ma akkana gurra tokko rarraasee maneedhaa galchee mi gaafa biyya jiru maal waccisiisa maal akkanatti gurra isaa rarraasee maneedhaa galchee maal dubbattaati maal meemee maal dubbattan bulloo fi jinni jahankaa jira jawaarii fi jinni jahankaa jira federaalli kana qabeeti gurra tokko qabee maneedhaa darbee mi maal abiyyi kana qabee bushee. Yoon dhiira gartee osirraa fixeetiin jira. Kana caalaa sitti hin dheeressu. You understand me? Isitti barreessaa bar kufaatee bishii boodeette. Laal harargeen si wajjin ati akka ati yaaddeessan taatee jiddugala qabsoo gaagawwaa hin beeku. Ibiddatti seentu dubri keenyaan gorra jira. dhiirti teenya daldalarra jirti dhaggeeffadhu. Abadan. Dhaddacha keenya murteessan sin jedhe. Abbootii teenya murteesse. Dhaggeeffadhu. Achi biyyarraa dhalattee hogganta deemte. Biyya teenya hogganuu eenyumti hin dandeenye. Biyyi teenya hoggansa mataasii manguddoo mataasii qabdi. Kanatti maallaqa irraa yoo ta'e ibiddatti na hiixu sun dargaggoo fi shamarran hin jiran. Har'a kuuftee jirtan sin jedhu akka Oromootti Wallaggeef danda'aadha duruus hin dhagayu. Tuulamniif danda'aadha duruus hin dhagayu. Wallos hin dhagayu duruuf danda'aadha. Boorantichis hin dhagayu if danda'a Gujiinis hin dhagayu if danda'aadha. Iloo abbaa booraaf danda'as hin dhagayu. Harargeen durus hin dhagayeessus ammas hin dhagayeessu. Si jalas hin deemtu. Deemteetiti akka barteetti abbaa feete irra caffartee sobdee ittiin taphatta guyyaa 40 nyaatan nyaanneette. Hayyoottan Oromoo fiddeemmoo nu sobuu hin dandeessu. Kana beekadhu. Baa jechaatumaaf ta'a. Umrii ta'e guutuu. Kana. Afaanii wanni hundi sii salphaadhaa barati. Afaanii wanni hundi sii salphaadha. Afaanii wanni hundi sii salphaadha. Afaanii wanni hundi salphaadha. Dirree lolaa keessaa baanii waa'ee gootummaa haasa'uun salphaadha. Amma nu bilisoomsi ta'a. Yoo nu bilisoomsuuf deemte. Ati immoo bilisoomtee mataan kee. Biyya hambaarra deddeemta. Baqataadha. Fucking hell.
Shemman.